Hayyee kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanalii keenya har'as egaa oduu haaraa tokko isiniif qabadheen dhufee jira. Kunis egaa obbo Lammaa Magarsaan gara biyyaatti deebi'uun isaa sooshaal miidiyaa irratti baay'ee odeeffannoo guddaa kan argatee jira. Nutis egaa gabaasa guutuu isiniif qabannee dhufnee jira. Hamma dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Amma kallattiimaa gara gabaasa guutuutti isinan dabarsaa jechuudha. Magarsaan guyyaa kamisaa gara biyyaatti akka deebi'anii fi muummicha ministeeraa Abiy Ahmediinis wal arguu akka danda'an odeeffannee jirra. Lammaa Magarsaan yeroo hedduuf kan hin mul'atin ija uummataa duraa kan fagaatee ture. Dhiibbaa irra ga'e jechuudhaan uummanni Oromoos akka waan Lammaa Magarsaan mootummaadhaan dhiibbaan irra ga'etti kan fudhatamee fi akkasumas akkasitti kan haasa'amaa ture yoo taatu, Lammaa Magarsaa garuu dhugumaan dhiibbaan hangas ga'u irra ga'e ija uummataa duraa fagaate moo maal kan jedhu ammas gaaffii adda ta'e itti fufee jira. Haa ta'u malee akka odeeffannoo qabnutti Lammaa Magarsaa dhaabbata biyya alaa tokko keessa biyya alaattis hojjechaa akka ture odeeffannee jirra. Kanaafis biyyas yeroo dhufu dhoksaadhaan akkasumas dhaabbata kana wajjin dalagaa akka ture kan odeeffannee fi Lammaa Magarsaa garuu siyaasa Itoophiyaa irraa dhiibamee akka ture shakkiin kan hin jirredha. Haa ta'u malee Lammaa Magarsaa turtii yeroo dheeraa booda guyyaa har'a akka biyyatti mul'atee fi akkasumas qabatamaan biyya galuun isaa ragaan agarsiisee jira. Lammaa Magarsaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed wajjin miltoo guddaa kan ta'ee fi akkasumas qabsoo uummata Oromoo fuudhuudhaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmeditti nama dabarsee laate yoo taatu, yeroo sanitti garuu amantaa guddaadhaan Lammaa Magarsaa of caalaa aangoo biyyatti hoogganuu Abiy Ahmeditti akka nama amanetti Abiy Ahmed biyya haa hoogganu jechuudhaan qabsoo cimsaa fuudhee Abiy Ahmeditti kan kennedha. Abiy Ahmedis Lammaa Magarsaa irraa qabsoo akkuma fuudheen haala gaariin osoo adeemaa jiru kan mucucaatee qileetti of darbee Lammaa Magarsaatiin deebi'ee booddee wal dura akka dhaabbatan odeessi keessoo isaanii irraa bahe ni addeessa. Abiy Ahmed yaada ida'amuu jedhuun kan as bahe yoo taatu, Lammaa Magarsaa yaada ida'amuu kana fudhachuu akka hin dandeenyee fi yaada kana duratti akka wal dura dhaabbatan odeeffannoo qabnu irraa qulqulleeffannee jirra. Kanumarraa ka'uudhaan Lammaa Magarsaas yeroo dheeraaf ija uummataa duraa kan fagaate yoo taatu, booddee irra garuu Lammaa Magarsaa karaa onlaayinaatiin barnoota irra akka turee fi akkasumas dhaabbata tokko keessa dhaabbata biyya alaa keessa hojjechuu akka eegale booddee irra odeeffannee jirra. Lammaa Magarsaa yeroo hedduu biyya ormaatti kan turee fi qabsoo Oromoos kan akka nama gareetti hamatamu waan ta'eef waa'ee Oromoo akkasumas waa'ee siyaasaa Itoophiyaa dubbachuu irraa kan of fageesse yoo taatu, garuu yeroo ammaa kana marii biyyaalessaa isa jedhamu irratti akka hirmaatuuf waamichi kan godhameef karaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin Lammaa Magarsaa waamicha kana irratti hirmaachuuf gara biyyaatti akka deebi'ee odeeffannee jirra. Kanaanis yeroo ammaa kana fuulli sooshaal miidiyaa hawaasummaa hunduu odeeffannoo obbo Lammaa Magarsaa qofa ta'uudhaan facaafamaa jira. Lammaa Magarsaa guyyaa kamisaa gara biyyaatti kan deebi'e ta'uyyuu muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin ergasii hoteela Ililliitti wal arganii jaarsummaa irra akka turanis odeeffannee jirra. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dogongoroota tokko kan ofii isaatii uume Lammaa Magarsaatiin addaan of fageesseef dhiifama akka gaafates odeeffannee jirra. Dogongoroota akka biyya tana dirqamaan walitti hidhuu paartilee naannolee balleessuu kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed fide, Lammaa Magarsaa garuu paartilee naannolee kanneen akka Odeeffaa diiguun hin ta'u jechuudhaan kan mormaa ture. Dogongoroonni akkasiin dogongora guddaa akka ta'e muummichi ministeeraa Abiy Ahmed amanee fudhachuudhaan Lammaa Magarsaa akka dhiifama gaafatee fi Lammaa Magarsaas deebi'ee isa cimsuudhaan akka biyya tana keessatti hoggansa isaa daran jabeeffatu yookiin umrii dheereffachuuf Lammaa Magarsaa kadhachaa akka ture odeeffannee jirra. Jaarsummaa sanii maalitti bahan kan jedhu ifa nuu galuu baatullee Lammaa Magarsaa garuu dogongoroota muummichi ministeeraa Abiy Ahmed uumaa turan guutumaan guututti kan hin fudhannee fi dogongoroota isaatiif ammas uummata dura dhaabbatee dogongora isaatti kan hin gaafatamne ta'uu irratti didee akka tures odeeffannee jirra. Haa ta'u malee Lammaa Magarsaa yeroo ammaa kana biyya galee biyya keessa jiraachuun isaa qabatamaan kan mirkanaa yoo taatu, Lammaa Magarsaa maal jedham maal jechuudhaan as baha kan jiru ammas hawwii guddaan kan eeggamudha. Lammaa Magarsaa nama uummanni Oromoo qabsoo isaa itti amanee itti kennee fi qabsoo qeerroon 5,000 ol itti wareegamte akkasumas uummanni Oromoo waa hedduu irratti argee wayyaanee ofirraa fonqolche Lammaa Magarsaa natu isin hoggana jechuudhaan akka nama amantaa qabutti qabsoo uummata Oromoo amantummaadhaan fuudhuudhaan
muummicha ministeera Abiy Ahmeditti kan dabarse yoo taatu muummichi ministeera Abiy Ahmed garuu booddee qabsoo kana ganuudhaan uummata Oromoos akkasumas guutuu biyyattiitu waliigalatti laaquudhaan biyyattii haala yaaddeessaa fi haala hin eeggamne irraan ga'ee jira. Lammaa Magarsaa nama uummanni Oromoo hundi ganeem namni hundi itti of kennee Jowaar Mohammaduu Lammaa Magarsaa nama jabaadha jabeessaa jechuudhaan uummata Oromootiif dhaamaa ture. Uummata Oromoo qabsoo isaa fuudhuun inni garuu akkuma Jowaar faanni isa amananitti innis fuudhee qabsoo uummanni Oromoo uummanni isaa itti kenne fuudhuudhaan muummicha ministeera Abiy Ahmeditti dabarsee kan laate yoo taatu Lammaa Magarsaatii fi Abiy Ahmed wal dura dhaabbachuudhaan booda Lammaa Magarsaas achi buuteen isaa kan dhabamedha. Hanga har'aatti Lammaa Magarsaa maal irra ture maal irra jira jechuudhaan uummanni gaafachaa kan ture yoo taatu bara roorroon uummata Oromootti ulfaatte uummata Oromoo irratti dhiibbaan garaa gahaa ture kan kun ajjeefame hayyuun meeqa hidhame Lammaa Magarsaa eessa akka turee fi eessa akka bu'e uummanni dhabuun hedduu itti gaddee jira. Obbo Lammaa Magarsaa inni mataan isaatu ni hidhame moo ni ajjeefame jechuudhaan uummanni Oromoo sadarkaa lubbuu isaatiifuu yaaddoo guddaa irra gahee kan turedha. Haa ta'u malee Lammaa Magarsaa maal irra akka ture qabatamaan ifatti kan beekamuu baatu ta'ullee eessa akka ture kan beekamuu baatu ta'ullee hanga amraatti lubbuun nagaan kan jiruu fi guyyaa har'aa kunoo yeroo amma biyya keessatti argamee jira. Lammaa Magarsaa maaliin uummatatti as ba'a gaaffii hunda keenyaatiin. Egaan hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon ammaaf qabannee dhufne kan hanga isin biraan gahaa turredha. Odeeffannoo biraatiin yeroo bira hanga walitti deebinutti yeroo gaarii nuuf qabaadhaa isiniin jecha. Odeeffannoon keenya yerootti akka isin bira gahuuf YouTube chaanaanii keenya subscribe godhachuun nu hordofaa isiniin jenna. Guyyaa gaarii qabaadhaa fayyaa ta'aa.